Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarrii waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu nagaa kootan jira galata waaqayyoo. Akkasumas warroonni viidiyoo kiyyaa laayikii, sheerii, koomentii gochaa jirtan dhugumaan dhugaatti galatoomaa eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu. Akkasuma viidiyoo wasamoonii hojjedhe irratti ijoollee baay'een na arrabsitanis ijoollee baay'een gorsas naaf kennitanii ijoollee baay'een na wajjinillee baay'ee rakkachaa turtan jechuudha. Akkuma viidiyoo kaleechat irratti hojjedhee waa'ee walee tuubii jechuudha. Akka ishiin yeroo san naaf jettee viidiyoo garaagaraa hojjechaa turte, naaf jetteellee arrabfamaa turte, naaf jetteellee waan baay'ee ta'aa turte, anallee ijoollee baay'een akkana arrabsaa turtan jechuudha. Arrabni gisee tokko tokko badoomaaf namatti fakkaata malee arrabni gaariidha dhugaa nama sin arrabsuu hin dhabinaa jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni nama arrabsu shaggaadha dhugaa. Maaliif jennaan arrabni tokko bu'aa si buusa, tokko dammoo qilee si gata. Maaliif jennaani namoonni baay'ee nama yeroo nu arrabsanii waan nu miidhan nutti fakkaata. Waan sin hin miidhan dhugaa. Hay namni keessa isaa jaalala keessa isaatiif qabu gaafa akkaataatti siif ibsu dhabe si arrabsa jechuudha. Gaafa si arrabsan immoo hin baafata aarii keessa isaatii qabu san. Amma fakkeenyaaf hiriyaa tokko soo qabaatan hiriyaa dhiiraa baay'ee si jaalata yoo ta'e jaalala isaa san keessatti si arrabsa ta'a. Bakka jaalala isaa san siif ibsuudhaaf akkaataatti si ibsuun qabu. Yookaan sitti aaraa, yookaan si arrabsaa, yookaan si ifataa jechoota garaagaraa siin jedha jechuudha. Gaafa itti jechoota garaagaraa siin jedhu isaanii jibba kee qabaateetii muti. Maaliif wanta jaalala kee qabuuf malee jibba kee qabaateetii muti jechuudha. Akkasuma immoo hiriyaa shamaraatillee gaafa ishii si gorsitu, gaafa ishiin ayizoo siin jettu jibba kee qabaateetii muti jechuudha. Jaalala kee qabdi. Jaalala kee qaba namni sun. Ani immoo kana maaliidhaafan jedhe seetan ka ofirratti ilaalee tanan jedhe jechuudha. Ani bakka kanatti viidiyoo waan hojjechaa ture san bamuluu keessatti takkaa lamaan nama na jaalatus, nama na jibbus, nama osoon kufee olla qabus, nama osoo rakkadhe na gargaarullee, nama afaan qofaan na gargaarullee argeen ture jechuudha. Maaliif ani viidiyoowwan hojjedhu bamuluu keessatti iyyuu ani maallaqa na gargaara akkas naa godha an nama takkaan hin jenne. Dhugaa waaqayyo viidiyoo kii jammara irraa kaastanii haga xumuraa yoo dhaggeeffattanillee ani nama takka hin gaafanne gargaarsa namaa hin barbaadu. Ani dukkuma dura jedhe ofitti amanamummaadha nan ba'ee hojjedhe jechuudha. Obboleewwan koo kufan, obboleewwan koo ba'anii dubbatachuudhaaf sodaatan. Obboleewwan koo ba'anii sagalee nama ta'uuf barbaadanii sagalee nama ta'uuf san yeroo barbaadan san immoo ba'anii dubbachuudhaaf namni maallaan jedha jedhanii gwaadaa keessatti dhokatanii bu'aniifan sagalee ta'uufan malee ani dhugaa waaqayyo dhaba qabaadhee yookiin gargaarsa namaa barbaadetii muti jechuudha. Galata waaqayyo ani fayyaan qaba dhugaa. Maaliif jenna fayyaan qaba, harkan qaba, lukan qaba, ijaan qaba, qaama guutuun qaba jechuudha. Galata waaqayyo, galata waaqayyo, galata waaqayyo, galata waaqana uume jechuudha. Ani dhugaa naman gargaara malee namni akka na gargaaru hin barbaadu jechuudha. Maaliif waaqayyo kiyya kaa fayyaa kiyya naaf kennee jira, qaama kiyya guutuu naaf kennee jira kaa akkan rakkataa gargaaru, akkan kan beela'e nyaachisu. Akkan kan rakkate gargaaru, akkan kan kufee harka qabee ol kaasu qaama guutuu harka kiyya luka kiyya naaf kennee jira. Sababa saniif iyyuu gargaarsa namaa hin barbaadu jechuudha. Ani ka barbaadu gargaarsa waaqayyoo tokkicha waaqayyo kiyya fayyaa naaf kennee bakka jirutti anas na eege akka maatii kiyya naaf eegu kana qofa bicha barbaadani waaqayyo irraa malee dhugaa waaqa nama takkarraa inkwaan
biyya ambaa keessa taa'ee namaan na gargaaraa jedhu dhiise son biyya koo keessa jiraadhe maatii kootiin na gargaaraa hin jedhuun ka bakka waanan itti seenisan bakka karaan ittiin keessaa ba'u karaan ittiin hojjedhe jijjiiramuun itti soqa malee ani nama naaf godhaa jedhee nama gaafadhu miti galata waaqayyo har'allee nama hin gaafanne galata rabbii fayyaan qaba dhugaa waaqayyo kun qaama guutuu naaf kennee ija harka koo luka koo akkan ittiin dubbadhu akkan ittiin deemu akkan ittiin haasa'u qaama guutuu naaf kennee hin beekan kana muluu naaf kennu isaatiif galata isaa namoonni baay'een bar dhukkubsatanii namoonni baay'een bar deemuu hin danda'an namoonni baay'een ijaan arguu hin danda'an isaan keessaa nu immoo warra luka nuuf kennee harka nuuf kennee ija nuuf kennee akka biyyaa baanee biyya ambaa keessatti illee ta'u hojjetanii jiran wanta nu gargaareef dhugaa waaqa uumaa keenya ulfinniif galanni isaan badin waaqayyo samii fi lafa zaraga'ee galanni isaan badin galata waaqayyo dhugaa galata waaqayyo sababa saniifiyyuu dhiifama sinirratti haamammadhe sababa saniifiyyuu gisee tokko galata waaqayyo jechuudhaan dhugaa galata waaqayyoon jedha yeroo baay'ee galata waaqayyoon jedha dhugaa galata waaqayyo maaliif galata waaqayyo jetta hojjettanii fayyaanaaf kennu isaatiif galata waaqayyoon jedha jechuudha gisee hundumaayyuu sababa saniifiyyuu hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis argattanis dhabdanis beeloftanis dheebottanis galata waaqayyo jira galanni isaa harka jira kaa galanni anaaf si harkan jiru galanni waaqayyo tokkicha kan samii fi ምድሪ ዘረጋ ይረጀር ምድርና ሰማይን የዘረጋ አምላክ ምስጋናው ይግባ እንጂ ኑኢፊ ወጥ እየጨረ ምስጋና ከንገሉ ኑኢሞ ካኑራ ኤጋሙ ገለታ ዋቀዮ ከፈያ ኬኛ ኑፍከን ካን አፋን ኢቲን ዱበን ኑፍከን ካን ኢጃ ኢቲን ላለ ኑፍከን ካን ሉካ ኢቲን ደም ኑፍከን ካን አርካ ኢቲን ሆጀን ኑፍከን ገላኒ ሳምበዲን ጀነ ዋቀዮ ኬኛ yoo galateeffanne galatasaa waaqayyo keenya siniin jechuu jaaladha akkasuma hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessan viidiyoon waan ani hojjedhaa ture kana keessatti viidiyoo takkaa lamaan barumsa ta'uu jira jechuudha nama itti hubatee qalbeeffatee dhaggeeffateef nama itti hubatee viidiyoo kun na fayyada jedheef barumsa guddaa of keessaa qaba ammallee viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuun irraafatina hiriyoota keessan biraan kaa bu'aa qaba viidiyoon kun gaafa rakkattan namni na gargaara jettanii nama nabdatina waaqayyo sin gargaara gaafa beeloftan namni na nyaachisa jettanii nama nabdatina waaqayyo sin nyaachisa waaqayyo tokkicha maaliif jennaan nama sanirra bulee waaqayyo sin nyaachisa malee namni sun dhuguma karaarratti sin argee ati beeloftee jirtaa kootu nyaadhu sin hin jedhu garuu waaqayyo nama sanirra bulee si gargaara garuu nama sanirra bulee waaqayyo bakka kuftee si kaasa malee dirqa namni sun dhuguma siniif hin godhu jechuudha sababa saniifiyyuu hundi keessanuyyuu bakka jirtanitti waaqayyo sinaa eegu obboleewwan keessan cannaqaman obboleewwan keessan guyyaan itti dukkanaa'ee jiraachuu danda'u viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii godhaa biraan ga'a maaliif jennaan in obboleewwan koo hin kufinaa gaafa kuftan immoo hin sodaatinaa waaqayyo jira sila ta'eefu nama kamummaa hin ta'an jaarsas jaartis qeerroos shamarrees ta'e daa'imas guddaas xiqqoos ta'e gaafa kuftee sodaatin waaqayyo si wajjin jira waaqayyo kan samii fi lafa uume si wajjin jira abdii kee waaqayyo qofa bichaa godhadhu garuu namoonni tokko namoonni abdii isaanii maallaqa qofa godhatanii jiru maallaqni ni dhufanii darbas garuu abdiin keenya waaqayyo tokkicha bichaadha kan samii fi lafa zaraga'e isa tokkicha bichaa abdii godhadha maallaqa abdiin godhatina jechuudha maallaqni bu'aan qabu siniin jechuu jaaladha viidiyoo kana obboleewwan keessan biraan gaahee viidiyoo kana keessatti yeroo dubbadhu jecha badaa yoo dubbadhe dhiifaa manaaf godhaa'ee haasaa kootirratti dogongora yoo qabaadhe viidiyoo kana immoo laayikii sheerii koomentii akkasuma
hiriyoota keessan biraan ga'uu hin irraanfatina. Hiriyoota keessanii barumsa ta'uu danda'a. Nagaan naa turaa.